Akkamiin jirtu baga nagaan gara maatii keenyaa chaanaalii dhuftanii. Akkuma asiin dura waadaa isinii gallee taphoota babbareedaa umriin hin daangofne ijoollee keenyallee ofiillee taphachuu dandeenyu qabannee isinii dhiyaanna jennee turre. Akkuma san addaa tapha bashannansiisaa ijoollee keenya barsiisu. Fakkeenyaaf bara durii yeroo barumsi hin jirre abbootiin keenya ijoollee keenya barsiisaa kolfisiisaa taphachiisaa barsiisan. Tokko maali jedhanii fakkeenyaaf taphni kuni haga kumaa lakkoofsisuun nu ammoo addaa haga 10 intalatiyya barsiisaa isinillee tapha agarsiisaa kama itti fufnu ta'a. Warri viidiyoo kanaaf haarawaa taatanii follow subscribe share gochuudhaan maatii keenyaa maatii ta'a. Warri asiin dura nu jajjabeessitanii nu waliin jirtan galatoomaa isiniin jecha kallattumaan gara taphaa deemnaa. Tokkoon maali? Tokkoon qubee. Lamaan maali? Lamaan mucharee tokkoon qubee. Sadiin maali? Sadiin susummaayya lamaan mucharee tokkoon keessaa qubee. Afur maali? Arfan muchinsaayya sadiin susummaayya lamaan mucharee tokkoon qubee. Shan maali? Shanan qubbii harkaa arfan muchinsaayya sadiin susummaayya lamaan mucharee tokkoon keessaa qubee. Jahan maali? Jahan jabbii qaraxaa shanan qubbii harkaa arfan muchinsaayya sadiin susummaayya lamaan mucharee tokkoon qubee. Torbaan maali? Torban naannaa sanbataati. Jahan jabbii qaraxaa shanan qubbii harkaa arfan muchinsaayya sadiin susummaayya lamaan mucharee tokkoon qubee. Saddeet maali? Saddeenni dhala leencaati. Torban naannaa sanbataati. Jahan jabbii qaraxaati. Shanan qubbii harkaa arfan muchinsaayya sadiin susummaayya lamaan mucharee takkaan qubee. Sagal maali? Sagal lakkoofsa eegiraati. Saddeenni dhala leencaati. Torban naannaa sanbataati. Jahan jabbii qaraxaa shanan qubbii harkaa arfan muchinsaayya sadiin susummaayya lamaan mucharee takkaan qubee. Kudhan maali? Kudhan boolla saddiiqaati. Sagal lakkoofsa eegiraati. Saddeenni dhala leencaati. Torban naannaa sanbataati. Jahan jabbii qaraxaa shanan qubbii harkaa arfan muchinsaayya sadiin susummaayya lamaan mucharee takkaan qubee. Okay, garuu hangaafii qaba. Nagaafadhu. Like maaliif tokko lama sadii haga 10 hin jenneeyyu maaltu barbaachise? Like maal barannaa sanirra jechuudha. Wanti barbaachisee fi taphni kuni yeroo durii jechuun abbootiin keenya yeroo barumsi hin jirre yeroo teknooloojiin kun dhufee barumsi babal'anne aadaa uumamaatiin ijoollee ofii bashannansiisaa taphachiisaa barsiisa jechuudha. Fakkeenyaaf qubeen takka jedhame qubeen tun takka. Fakkeenyaaf qubeen tun takkitti madhalate malee lama taateetii miti ka dhalattu qubeen takka. Ta'u muchi re'ee lama. Sunsummaa jechuun gaafsee sadii ka qixxaalee buddeenallee irra godhatan eelee irra kaa'atan ittoo itti godhatan shaanaa itti affeelatan gaafsee jechuun sunsummaa jechuun. Arfan muchinsaayya jechuun saayya horii elmatan. Horiin beektaa miti saayya isa waan jaalatuuf Oromoon saayya jedhee itti baafata. Maqaa adda addaatiin horii ofii waamataa saayya jechuun horii jechuun. Muchi horii afur jechuun. Isa barsiisaa bashannansiisaa taphachiisaa barsiisa. Shanan jechuun quba harkaa jedhee barsiisa. Mee qubni harkaa kun shanan takka lama sadii afur shan. Qubni harkaa shan ta'u taphachiisaa bashannansiisaa barsiisa ijoollee. Jahan ammoo jabbii qaraxaati. Qaraxa jechuun gaafa ateerumtu horii warri si fuudhu sun obboleessa kan keetiif maatii kan keetiif qaraxa kennu jechuudha. Horii geega'oo keessaa kenna jabbiin qaraxaa jaha jechuudha. Torban ammoo lakkoofsa amma torban kenna guyyaan kenna torban lakkoofni kun guyyaan torba jechuudha. Naannaatuma ka dhufu naannaa sanbataati. Wiixataa, qibxataa, roobii, kamisaa, jimaataa, sanbata xiqqaa, sanbata guddaa guyyaan jedhamu kun torban naannaa sanbataati jechuudha. Saddeenni dhala leencaati. Yeroo hundaa ji'a 8 dhala jechuun leencii sagalitti dhalu akka namaa sagal ji'a 9 yeroo hundaa 8 ji'a 8 waan dhaluuf akkasiin barsiisa. Sagal lakkoofsa ekeraa jedhama. Maaliif akka jedhamu ekera jechuun nama du'e jechuudha. 10 ammoo boolla saddiiqaati. Boolli saddiiqaa nama lamaan taphatan. Akka aadaatti guyyaa tokko fidneetiin daawwattoota keenya agarsiisa. Tapha aadaa kana hin taphachiifnaa waadaa asumaan isinii galla. Garasin shan gara keetiin gara kiyyaan shanii
waan akka xixiqqootu jira kan ittiin taphatan xaxarii fakkaatan xixiqqootu jira boolla kana keessa taa'amee taphata inni 10 ta'uu akkasiin barsiisan jechuudha. Taphni kuni haga 10 qofaa miti haga 1000 qaba. Yeroon itti maatiin jechoota kana daawwattoota keenyaaf ijoollee keenyaaf dhiyeessina. Adhaaf haga 10 sitti malee lakkoofsi kun haga 1000 deema jechuudha akka aadaatitti. Kun hundinuu barumsa qaba. Akkaataa jechoota tokko irraa qabee haga 1000 kun jechoota qaba. Maaliif akka jedhamu qaba. Kana akka ijoolleen barattuuf bashannansiisaa ijoollee ofii barsiisa. Okay, baay'ee namatti tola. Garuu for example lakkoofsa 10 si gaafadheemi na himtee haga tokko deemti. Maaliif? Gaafii bareeda. Haga tokko haga 10 jedhee ka'ee tokko gadi garagalu maaliif barbaachisee akka ijoolleen hin daganneef barumsa kana tapha qofaa miti waan ta'eef akka hin daganne akka isaan shaakalaa mataa isaanii keessatti kaayataa deemaniif irra deddeebiin barbaachise. Takkittiin akka taphaatti jedhanii yoo deeman tapha ta'ee hafa. Garuu beekuu qaban qubni harkaa 5 ta'uu, qubni muchi saayyaa horii 4 ta'uu, karee 2 ta'uu, gaafseen wantoota mana keessa hojjennuun irra kaan 3 ta'uu, qubeen takkittii ta'uu, torbaan naannoo sanbataa ta'uu kun mataa ijoollee keessa akka taa'uuf abbootiin fi haawwotiin taphachiisaatiin akkanaan barsiisan jechuudha. Si deebi'ee? Yaa garuu okay. Adda haga 10 si gaafadhe. Haga 1000 yoo si gaafadhe illee hin deebisa. Haga tokko deebitaa? Haga tokko deebi'a. Adeemsa taphaati. Tapha qofaa miti kun akkuma isin jedhe barumsa waan ta'eef dirqama. Akkuma amma fakkeenyaaf barumsi yoo isin hin galle irra deddeebiitiin barsiisaan gaafii isin gaafataa irra deebi'ee isin barsiisu san jechuudha. Isaan adeemsa ofii qaban yeroo isaanii teknooloojiin hin jiru barumsi kun hin babal'anne sisteema ittiin ijoollee ofii waa barsiisan jechuudha. Baay'ee namatti tolaree nama ajaa'ibsiisan. Baay'ee nama ajaa'ibsiisan. Nama uumamaan uummanni Oromoo uumamaan beeku. Uummata uumamaan waa hunda beeku. Wanti hundi galeef jechuudha. Waaqatu kenneef jechuudha. Kanaaf gaafii yoo see deebi'e. Yaa naa deebi'ee jira. Gimiin baay'ee namatti tola. Nama dinqisiisaallee. Amma atis jechuu qabdaa jechuudha. Tokko maali? Takkaan qubee. Lamaan maali? Lamaan mucharee. Sadiin maali? Sadii sussummaayyaa. Arfan maali? Arfan muchisaayyaa. Shanan maali? Shan qubee. Quba harkaa. Jahan maali? Jahan jabbii qaraxaa. Torbaan maali? Torbaan sanbataa. Naannoo sanbataa. Saddeeti maali? Dhala leencaa. Sagal maali? Sagal lakkoofsa ekeraa. 10 maali? 10 bolla sadii. Baay'ee bishaan jirta dhugaa uumaan jirtu. Ammas irra si deebi'aa. Guyyaa biraa garuu gubbaa gadi deebi'uu qabda. Yaa hin godha. Baradhaa waan jiruuf it's okay hin godha. Adhaaf garuu bishaan deebi'aa. Yaa. Tokko maali? Okay, deebitee na gaafatatta. Okay, takkaan qubee. Lamaan maali? Lamaan mucharee. Sadii sussummaayyaa. Arfan muchisaayyaa. Shan lakkoofsa. Quba harkaa. Jahan maali? Jahan jabbii qaraxaa. Torbaan naannoo sanbataa. Saddeetni dhala leencaa. Sagal lakkoofsa ekeraa. 10 bolla siddiqa. Badhaasa qabda. I already have, so I have to.
Aywa ina matulati. Baay'ee bareeda jirta. Yaa yeroo hundaa shaakaluu qabda. Kophaa kan shakala. illee taatee shaakaluu qabda. Achi kudhan gara tokko ani illee dhufaa jecha. Ijoollee biraallee barsiisuu qabda. Yaa. Akkuma san jecha. Yaa. Akkuma argitanii kunoo intalti tiyyaa sirriitti shaakaltee jirti. Womaa hin jettu. Gubbaa haga tokko gaddeebuu dadhabde malee tokko haga 10 jettee jirti. Tapha kana hin jaalattan jedhee abdii qabaa. Isinis mana keessan taa'atii ijoollee keessan shaakalsiisaa, waliin boharaa, taphataa barsiisaa. Kuni tapha baay'ee namatti tolu. Amma immoo dorgommii xiqqoo dhumaa takkaan tapha keenya asumarratti goolamnaa. Isinis yaada keessan komentii waan balleessine waan sirreeffannu hundaa nutti himaa nu barreessaa. Please subscribe. Osoo isin qabnu subscribein keenya haga feenuun nu hin baaneeyyu. Nu sababadha, saba wal jaalatu, saba wal deeggaru. Garuu afaan bichaa ta'aa jirra. Subscribe nu godha, follow share nu godha. Taphni kun kiyya keeti. Manni kun kiyya keeti. Kanaaf tapha gabaabduun nagaatti waliin jennaa nu hordofaa. Tapha maali? Daqiiqaa 2 namni dursee ija linfatee adabbii qaba. Adabbii kana waliin nu qabaa lakkaa. Amma yeroo waan nu daangessuuf guyyaa biraa isinitti agarsiisnaa. Amma garuma dorgommii deemnaa. Namni moo'atame adabbii qabaa. Nu hordofaa. Daqiiqaa 2. Okay. Ani wanna jedhuuf ture beektaa boy. Taphni dhumaa kunoo akka argitanii an moo'atamee jira. Intalti tiyya na moo'attee jirti. Wal dorgommii limsuu ijaa ture. Akkuma isin bashannantaniif dhuma irratti isa geessine kaadhaa asuma irratti xumurraa jechuudha. Torbaan tapha biraatiin tapha bashannansiisaa qabannee dhiyaanna. Haga torbaan gaarii isiniif hawwaa. Asumaan torbaan gaarii nagayaatti.